Amna jireenya as giduu deemna gammachuuf gaddaa simannaan keenya. An homaa hin beeku haala dhaluutaa gammaduuf gadduun naaf ishiiti haraa. Ammas guddatee jireenya qofaa beeka haalli dhaloota koo amma dagatameera. Dhaladheen baree waa'ee jireenya waan ijaan argee dhagaheen namaraa beeke jechuun hin beekun naa dhibaa garuu jiraachaan jira akkanumaan beeka. Wayita namoonni sodaatan du'a, wayita yaaddaan ganamaaf galgala, annaaf hin galu hiikni isaa na dhiba. Namni waa hin beekne akkamitti sodaata? Angama kootiin hin qabu sodaa adeemsa uumamaati akka duubeeka garuu hin duune jiraachaan jira eegamaaf yaadee humnaaf yeroo guuba. Duuti haaraa miti duraanis tureera hanga namni jiru ammas ni jiraata waan du'a booda waaqumat beeka. Egaa eenyu ta'een hojii isaa sodaadha. Seenaan ilma namaa jireenya duraaf booda barbaachisaa miti jireenya biyya lafaaf. Kanaaf yaadannoonsa haqamee sammuu keessa nutis dhiisuu qabna waaqat nurra beeka. Lolutaaf du'a gidduu amni jireenya hojii as gidduuti murteessan namaa waan du'aa yaadu of qisaasuudha beekan dhiisanii.